Lagni Mormor Abbaayaan biyyoo gabbataa fi albuuda baatee baroota Itoophiyaadhaa godaanaa tureera. Kun ammoo lammiileen Itoophiyaa gaabbii fi xiiqii keessaa akka galan kan taasise yoo ta'u, bara 2003 hawwii fi abjuu lammiilee Itoophiyaa baroota dheeraa kana deebisuuf dhagaan bu'uuraa ijaarsa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaaf kaa'ame. Qaammee 4 bara 2017 ijaarsi hidhichaas xumuramuun bakka Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahimad fi bakka bu'oonni biyyoota adda addaa argamanitti eebbifameera. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahimad uummanni Itoophiyaa biyya keessa fi alaa akkasumas michuuwwan Itoophiyaa baga gammaddan jedhan. Itoophiyaanonni seenaa dhageenyarra amma garuu seenaa hojjechuu dandeenyarra jechuun miira gammachuu isaanii ibsan. ህዳሴ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለጥቁር ህዝቦች በሙሉ ምድር እስክትሰበሰብ ታሪክ ሆኖ የሚኖር ታላቅ ገድል ነው። Hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa uummata Itoophiyaaf qofa osoo hin taane gurraachotaaf seenaa injifannoo olaanaadha. Baroottan darban Abbayyiif namoonni hedduun weellisuun waa'ee Abbayyi himaa turaniiru. Kanaan booda kun hin jiru. Hidha haaromsaa viidiyoo fi suuraan qofa ilaaluun beekuun hin danda'amu. Hawwiin koo uummanni biyyattii hundi akka daawwatudha. Nama daawwate qofatu waa'ee hidhichaa hubachuu danda'a. Ijaarsi hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa seenaa uummata gurraachaa keessatti piroojeektii olaanaa ni dandeenya jedhu agarsiisedha jedhan. በጥቁር ዘር ታሪክ የመጀመሪያው ታላቅ ስራ ህዳሴ ነው። Seenaa uummata gurraachaa keessatti hojii guddaan hidha haaromsaati ni dandeenya kan agarsiisedha. Hidhi haaromsaa gaabbii barootaa kan guduunfe calaqqee fuldureeti. Harri amma ilaalaa jirru kun waggaa 5 irraan turre. Waggoota 5 darban bishaan liitira tiriliyoona 74 ol hidhameera. Maqaan Nigaat jedhus moggaafameeraafi. Injifannoo Adawaa lammaffaan gubaa irratti dhaloota har'aan galmaa'uun xumura Itoophiyaan kadhaa fi dhibaa'ummaa keessaa ba'uun kanneen biroof taatu ta'uu ishee hojii mirkaneesse ta'uus ibsan Dr. Abiy Ahimad. ኢትዮጵያ ተረጂነቷ አብቅቶ ረጂ ትሆናለች። Itoophiyaan deeggaruu keessaa baatee deeggartuu ni taati. Itoophiyaan qabeenya beekumsa humna qabdurraa akka qooddu shakkii tokko malee isiniin mirkaneessuun barbaada. Obboloota keenya yaa gara gadiif Itoophiyaan hidha haaromsaa kan ijaarte badhaadhuuf ifa argachuu fi seenaa uummata gurraachaa jijjiiruuf malee gonkumaa obboloota ishee miidhuuf miti. Haqa biyyoota ollaa Itoophiyaan yoomiyyuu akka hin hambifne har'a uummata Itoophiyaa fuula duratti isiniin mirkaneessuun barbaada. Beelli uummata Gibxii Suudanii beela'uu keenya waan ta'eef waliin qoonnee nyaachuun ala filannoon hin jiru. Nuti fayyadamnee eenyuyyuu miidhuun barbaannu. Kan darbe darbeera. Hojiilee gurguddoo gara fuula duraa hojjennu irratti waloon haa hirmaannu. Itoophiyaan seenaa darbee fi waa'ee hidha haaromsaa dubbachuu qofa osoo hin taane karoora caaluufis qophooftertis jedhan. Kaayyoo hojii nageenyaaf qofa hojiirra kan oolu anniisaa humna niwukilaraa dabalatee piroojeektootni garaagaraa kan hojjetaman ta'us kaasaniiru. የህዳሴን ግድብ የሚተካከል ለሰላማዊ ዓላማ ብቻ የሚውል የኒውክሌር ፕላንት በቅርቡ ስራ ትጀምራለች። Itoophiyaan piroojeektii hidha haaromsaatti dhiyaatu kaayyoo nageenyaaf qofa kan oolu anniisaa humna niwukilaraa ni eegalti. Afrikaa irraa guddaa kan ta'e buufata daandii xiyyaara Itoophiyaa yeroo dhiyootti hojii ni eegalchiifna. Baatii muraasa keessatti warshaan boba'aa jalqabaa ni eebbifama. Guyyuma eebbaa kana ammoo kan eebbifame dhibbeentaa 10 kan caalu warshaan boba'aa haaraan ijaarsisaa ni eegalama. Warshaan boba'aa gargar baasus hojii kan eegalu ta'a. Warshaan xaa'oos tibbuma kana ijaarsisaa ni eegala. Furmaanni waa hundaa mari'achuudha kan jedhan Dr. Abiy Itoophiyaanonni hidha'amuun Itoophiyaa haa ceesisnu jechuun dhaamsa dabarsaniiru. እኛ ኢትዮጵያውያን የማይሞት ስም እንጂ የማይሞት አካል የለንም። Nuti Itoophiyaanonni maqaan duune malee qaaman duune hin qabnu. Qaamni keenya du'ee maqaan duune ashaaraa naqamne dhalootatti dabarsuuf walitti bu'uu osoo hin taane waloon hojjechuun barbaachisaadha. Sababni isaa ammoo waggaa kumoota hedduuf kan yaalan yeroo tokkollee hin milkoofneefi. Kanaaf obboloonni keenya waltumsinee ida'amuun Itoophiyaa haa ceesifnu. Waggoottan dhufanittis manneen miiliyoonni 1 fi 500,000 ol kan ijaaraman ta'us Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahimad ibsaniiru.